rabbi jallise okkeessa buqqaasa malee fayyaan hin jiraatu. Amma booda ani qondaalli opidiyoo tokko ka'ee qawwee Oromoodhaan hiikkadhaa je'a je'ee naman. Hiikkadhaa je'ee as baanaan garuu namni suni hafa namni sun darreedha. Namni sun abaarsa qaba. Namni sun namaa miti of keessaa baasu. Namummallee irraa mulqanii of keessaa baasuu barbaachisa. Ka gara biraa keessattuu meeshaalee gurguddaa amma booji'atan kana dhoofachuu barbaachisa. Dhoofachuu gaafa nagayaa dhoofachuu namoota muraasa namni hundi kana beekuu hin qabu. Of course moraaliidhaaf jecha ittiin dhiichisu maal ni jira garuu san booda immediately dhabamsiisuu awwaaluu barbaachisa. Eeggachuu barbaachisa mataa keessattuu meeshaa gurguddaa hedduu lolli kun hafuu hin ta'u. Wayyaaneen adaduma nuti finfinneedhaa isii sochoofneen adaduma diinagdeen isii laaffateen adaduma isiin to'annaan biyya irraa qabdu laaffateen desperate taati akka saree maraattee deemti. Sareen maraattee hoggaa du'uuf deemtu irra humna dabalatti jechuudha. Irra nama hunda ciniinuu gadi galti. Sareen maraattee gaafa dura dhibamtu marattee ciifti. Adaduma itti hammaatuun saffisni isiin itti fiigdus lakkoofsi namaaf bineensa isiin ciniintutis dabalaa deema jechuudha. Kana booda wayyaaneen saree maraatte hammaataa deemti jechuudha. Saree maraatte hoggaa isiin hammaatte abbuma shimala qabutu ofirraa dhoorga. Abbaan shimala hin qabne eessallee jalaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf shimala fi jabeeffachuudha qaba. Uummanni keenya kan daangaa qofarraatiif itti kana jechaa jiru. Uummanni keenya bakka jirutti ilmu Oromoo yoo hiree argate waa harkatti qabachuudha qabaa jechuudha. Wanti maraattee jirti. Har'a ka daangaa irraan kaafte kana biyya keessallee nutti kaasuu dandeessu jechuudha. Wanni amma walajjiitti kaleessa godhan aariirraayi abdii kutanarraayi nama lafuma ka'anii kan dhan nama isaanii immoo hidhachiisanii jiran gasi. Boru yoo sirni isaanii socho'aa adeeme nama isaanii kan namatti kaasuu danda'an jechuudha. Kanaaf namni keenya ulee isaa harkatti galfachuu tagalfate harkatti jabeeffachuu abbaan fedhe immoo yoo dhufe hiikkachuu diduudha. Heerri qawwee hiikkadhaa lamaan jiru hin jiru. Heerri humna keessattuu osoo duulli addaan hin cinne kun weerarri addaan hin cinne kun biyya adda addaa naannoo adda addaa irraa nurratti godhamu kanatti uummanni keenya gandaan kaafaa hiikkadhaa nama namaan jedhu. Namni hiikkadhaa namni isiniin jedhe namni du'aa isiniin jedhe ta'uu Oromoon akka wattuun barbaada. Mee Jawaar dhimmi kun